Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa kaarra qophii ayyaanatti wal qabatee viidiyoo tokko mana kiyya keessatti hojjedheen jira egaa ka baga jala bultii geessanidha qophii ayyaanaa kaamooyyuu itti aana jechuudha. Maaliifii waadaa sanii galeen ture yeroo darbee mee soofaa kiyyaa meeshaatii bistaandiidhaan deebi'ee teebiliidhaan deebi'ee meeshaan akkuma duraanitti jiramoo hin jiru kan jedhu waa kan akka waan qayyareetti illee ijoolleen nagaafattan jirtanii kunooti soofaan kanuma hoggaa meeqan baranaallee jechuudha kanani viidiyoo irratti hojjechaa ture ilaalaa turtanii ammas kanaasumaan immooyyuu wannani jedhu keessaa jiraate taana waa'ee xaalxaalii kanaati jechuudha dhugaa dubbachuu fi xaalxaalii yeroo hojjisiisan 12 hojjisiisuun baay'ee gaariidha. Ani amma fakkeenya fi wanni sagal gahaadha mana kanaaf illinnaan jetteet na hanqate jechuudha. Bakka akkatti daggafatan kanarratti na hanqate asumaan hojjisiifattanillee xaalxaaliiwwan bifa feetan hojjisiistanillee jechuudha. Maal godhuu qabdu 12 ta'uu qaba ellii kanaaf jechuudha. Ellii soofaa kanaaf asumaan kunooti meeshaan akkuma duriitti jira isinittan argisiisaadha. Wannumti irraa irrate tokko hin jiru. Soorii televezyiiniin bannee xiqqoo damzaz jechuun oolu televezyiiniin. Kanaan dura dubbadheetan ture ka ishii biiffeen tunillee dubbadheen ture ishiin tunillee hin qayyaramne adii godhillee warri naan jettan jirtanii baay'izawwee hojii wajjin natti hin mijanne fuulduratti adiitti jijjiiru yookaan immooyyuu ishii baasee kabiraa jijjiiru keessaa tokko baay'izawwee baay'een jaaladha meeshota kiyya keessaa ishii tana baay'ee tokkoon jaaladha baay'ee tokko natti tolte jechuudha baay'ee bareeddis. Egaa asumaan kaa meeshatu bahee jira akka argitaan jirtanii kuni kan bishaan ho'isuudha sahaanonni baheera kan itti nyaatamu bahee jira asitti kaa wanti kitifoo irratti hojjetamu bahee jira daabboon asitti tolfamee jira asumaan daabbollee ilaala isiniin jechuufanii kaa qophiin kana fakkaata biddeennis tolfamee jira daabboon saala kanaanii dhiifama gundoorra illee karaa tiriititti hin dabarsine. Garuu ani manumaan isinii waraabaa hidheetan maaliif akka waan meeshaawwan kun xiqqoo yoo ture feekii wayii godhuu yookaan immoo tabalaasha'uu waan akkasitti faa warroonni ijoolleen tokko haasaa namni isinitti haasa'urraa waan adda addaatirraa yaada keessa waa baay'ee keessa seentanii jirtanii isiniif jedhee tanan jechuudha. Asumaan maalifan ergan ayyaanaaf qopheessee waa'ee ayyaanaa jala bultii baga geessan jecha mana kiyya maalifan hin waraabneef jedheetina jechuudha. Kanan isinii waraabee kunooti hundi isaayyuu akkuma tanaan dura yeroon viidiyoo hojjedhu meeshaa isinitti argisiisaa turetti ka hundi isaayyuu akkasumatti jira jechuudha wannuma tokko homaa wanti ta'e tokko homtuuyyuu hin jiru inni guddaan maalinni meeshaa akkatti qabatu mana erga ga'een booda abbaatu beeka. Kunooti soofan kiyya kan warroonni haarawaa dhuftanillee warata wanta takka homaa hin taane amma bootaa san irra taa'amee kaa'ameetidha. Minaalbaata gadi jedhaa ol jedhaa yoo jettanillee shakkiin isin seene jechuufan malee waan biraatiif miti kana irra ni rafamaa baadiyyaadhaa keessummaa nan qabaa keessattuu yeroo hundeessan namoonni baay'ee asitti dhufuu bunni yoo dafu kana manni kiyya kaa xiqqaadha isinitti himeen ture manni kiyya guddaa miti. Mana kiyya xiqqaa kana keessatti buna soo dhugamu kanuma irratti teenyetiidha jechuudha. Oomaa kunooti. Irtillee dhiyeessan isinitti argisiisa laalsoofan ol kaansisaa guddaadha. Haayaa kan jedhamu sanidha jechuudha. Isaa odoo teessu dudda kee walitti siif qaba. Ani dhugaa dubbachuuf rakkoo duddaa nan qabaan. Egaa ijoolleen biyya Arabaa keessa yeroo baay'ee turtii godhanii ka waan akkanaa kun hin dhabamu. Kanaadha isiniin jedha amma fakkeenyaaf asirra hoontaa yoo dadhabee asirra taa'e daqiiqaa 10 hoontaa duddi koona dhiisa. Kanaadha isiniin jechuufan biraandidha walumaa galatti isiniin jechuufan isinitti argisiisuufanidha. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa kan wanti haaraatti ta'e osoo hin taane meeshuma akkuma duraatitti addisii ta'ee taa'uu isaa tan isinitti argisiise isiniin jedha. Kana fakkaatti viidiyoon tiyya abbaa tokkollee isinitti argisiisa. Nuti abbaan tokkollee kana yeroo hundaa bakka fillafiitidha yeroo irra teenye itti boqannu isiniin jechuun barbaada. Kana warroonni immoo asumaan maggaarrajaa jettanis maggaarrajaan mana kootii kana qalama mana kiyyaatu wal fakkaata jechuudha. Haala kana tanaan dura isinitti argisiise maamiloonni koo haarawaa dhufanii fi jala bultii ayyaanaa baga geessan isiniin jechuufani. Haala kanarra jirra isiniin jedhee isinitti argisiisuuf malee wanta biraatiif miti isiniin jechuu jaaladha. Egaa kan walitti deebina qophii ayyaanaa maal akka